Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota UTV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo waaqa isa jiraataa isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirtu jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhufte booseen jechuun keessaniirru har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu oduu laphee namaatti firree caba ta'u qabadhee dhufee jira. Innis maal jechuun keessaniin hin ooluun egaa waaqayyo waan hunda gochuu danda'a. Kan nama jiraachisu isaa kan nama balleessu isaa obboleettii keenya Hayaat baay'ee obboleettii jaalatamtu obboleettii kabajamtu witii bira Hayaat namni wallaaleen jiru jiraattuu magaalaa Yooman keessa kan jirtudha. Baay'ee obboleettii hojii adda addaatiin diraamaadhaan wantoota adda addaatiin cimtuu turte lubbuun ishee guyyaa har'aa darbee jira jechuudha. Waaqayyo immoo lubbuu isheetiif jannata haa kennu jecha akkasumallee maatii isheetiif obboloota ishee firoota isheetii fi jaalatamtoota goddanyoota hiriyoota ishee hundumaaf waaqayyo jajjabina haa laatu jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhagahame innaa lubbuu ishee darbe jechuu dhaga'u baay'ee tokko bakka hin jirraa sobaa kan jedhu na jechisiise jechuudha. Baay'ee tokko rifadhee dhugaa waaqayyooti. Maaliif ottanii obboleettiin keenya kuni gaazidha jechuudha. Gaazii lokkosuudhaaf kaatee lokkosuudhaaf jettee gaazii akkana gaafa micciirtu dhattee gaazii sun lokkofamuu linnaan bilbila of harkaa qabdi bilbila ilaaluu dhattee xiqqoo turte ammas lokkosuu gaafa dhattu gaazii sun itti fanaddee fuulli ishee muluun gubate lubbuu ishee mana yaalaa keessatti darbee jechuudha. Guyyaa har'aa baay'ee obboleettii nama gaddisiistuudha. Baay'ee dhugaa baay'ee gara na nyaate asumarree dhaamsasanii qabu. Obboleewwan koo biyya hormaa keessa jirtanii fi gola hormaa keessa dhaabbattaniirtan akkasumarree maatii umoo fi bira warroonni jirtanii biyya hormaa kana keessatti baay'inaan gaazii fayyadamna jechuudha. Gaazii fayyadamu biyya kana keessatti baay'inaan gaazii waan fayyadamneef adaraa of eeggadhaa isiniin jedha. Adaraa isiniin jedha of eeggadhaa. Gizee qabsiisteessan of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Obboleettii keenya Hayaatiif immoo waaqayyo lubbuu ishee haa maaru jannataan ishee haa simatu jedha. Dhugaa baay'ee tokko laphee nama cabsaa baay'ee tokko namatti dhagahama baay'ee tokko dubbachuu waan hin danda'amne jechuudha. Waan waaqayyo jedhe immoo guyyaan kee kana hoo jedhee waan waaqayyo fide tokko dhalli namaa homaa godhuu hin danda'u. Hundumaa waaqayyo gaarummaadhaaf jenneetirra dabarra. Kanaaf maatii Hayaatii fi ijoollee isheetii fi akkasumarree firoota ishee akkasumarree obboleewwan ishee fi hiriyoota ishee hundumaaf waaqayyo jajjabina haa laatu. Dhugaa nullee lapheen keenya akkuma maatii ishee cabeetti cabne jechuudha. Ana akka kootti baay'ee natti dhagahame. Otoo kaattee quufin otoo nyaattee quufin otoo boruurra guyyaa boruu jijjiirama guyyaa boruun ganaa gaala dhaabbadha jettee otoo meeqaa saabduu hiqqidii ishee waan hundarratti waaqayyo garuu guyyaan kee kana dheeni waaqayyo godhe tokko immoo humaa godhuu hin danda'amu. Garuu akka kamittuu akka obboleettii tokkootti baay'ee namatti dhagahama. Waaqayyo immoo jannataan ishee haa simatu. Bakka ishiin naqxutti waaqayyo lubbuu isheetiif jannata haa kennu maatii isheetiif jajjabina haa kennu jechuu barbaada. Isinillee daawwattoota koo bakkuma jirtanitti lubbuu isheetiif jannata haa kennudhaayi. Waaqayyo maatii isheetiifis akka jajjabina kennu solatii godhaafi isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoon biraatti nama walitti deemutti biraa oolaa.